darro 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 la fadiramu mal seenan seesahimu. Hai jirtu ummata qatti abdii ragasaa dabbasaa jirra. Maammadoo dhimma baatee sodaatan nutti dhiyaatu rabbiin isinitti fide maal sidii goonare sodaatte sodaatti nafsiri sin dabbasnu maammadoo dabbasnu Angke sanja. dabbasaa dabbasan jennaan baatee abdii ragasaa dabbastee Ya nara. ati baa mararfatta garuu maammadoodha. Anas gaudan da amal tibeka anje. Kamera seera ijjalle diriiti. Abdii ragasaa dabbasaa jirra. Zayitiin nuti waddanii amma eegalee dabbatuu jammaran. Akka waan shiroon bitattanu dhabdetti qabi. Yooyyaa harka fuune akkam jirtan faamilii kiyya jaalatamuudhaaf kabajamuu nageenya raarri waaqayyoo lafaaf iddoo jirtan isiniif haa ta'u jecha egaa akkuma beekamu chaanela eebbisaa intartiimentii irraan guyyaa torbaan tokkoof badeen ture sababni ani badeellee na haa yaaddanii fi keessa yaaddamuudhaaf garuu na dagattanii garuu immoo namoonni chaanela kootiif sabiskiraabii gootanii laayikii sheerii gootanii na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa isiniin jedha warri viidiyoo kee dhuftanii koomantii naa barreessitan yaada qeeqa keessan dhugaa isin galateeffachuu barbaada sababni ani torbi tokkicha kana badee fi yuutuubiin na adabee ture jechaadha koopiraayit istiraakii sadii waan irraa qabuuf saba sanii jedhee torbii lamaaf na adabee garuu torbii tokko booddee gannaa dhiisee jira amma walitti deebinee jirra egaa har'a viidiyoo har'aa kanammoo waan ajaa'ibaa wayii isinii qabee dhufe waan ajaa'ibaa akkuma jalqaba seensarra viidiyoo laaltan sana waa'ee abdiitirraa sa'u dhufne abdii raggaasaa argitaniitu waan inni ta'e miidhameera giin miidhama isaa sanitti gammadu osoo hin taanetti barnoota irraa ta'a guyyaa lama dura namni kun waan inni jedhee poostii godhe argitaniitu karaa peejii isaatitti waan inni jedhe barreeffama asirra isinii kaa'a barreeffama kana akkuma laaltanii waa Yesuus yoo dhuguma waaqa ta'e mee har'a naa ajjeesu yoo immoo waaqa hin ta'in homaa nan godhu jedhee poostii godhe guyyaa akkas jedhee guyyaa lammaffaa isaa zayitiin itti daffa'ame karaa haadha manaa isaa jechaadha nama gaddisiisame. So, Adunyaa kanarra amantii keetan hordofaa. Namu amantii barbaade hordofu mirga qaba. Yoo isaa ta'e girgiddaan kun waaqa kee jedhee itti amane eenyu mirga qaba. Inni illee amantii barbaade deemee hordofuu mirga qaba. Gin amantii dura keessa baay'isan xiqqeessuu warra itti amanu saniif kabajaa dhabuu. Hawaasa lamaan jidduutti jibba umuriileeksi addaa waan hin taane yaaduun miidhaa akka inni qabu laala. Abdiin amma waan isa mudaterraa waaqayyo isaa fayyisu waaqayyo abbaa dhiifamaatti dhiifama isaa godhuu fi hunda caalaa waa takka dubbachuun barbaadaan. Wanni an dubbachuu barbaadu dubartiin akkas garaa jabaatti gara jabeettiin dubartii kun dubartoota meeqa kan garaan itti jabaatame dubartoota meeqa kan asiididhaan du'e dubartoota meeqa kan abbaa manaatiin qalamanii du'an meeqa kamtu gaafsan dhiirri akkasitti homtu ate abbaan manaa ayyaantuu ni beeytanii ayyaantuu asiidiitti daffa'e haga har'aan qabamne namichi sun haati manaa abdii maaliif qabamti gadhiifamuu qabdi seera sirrii miti yoo dhuguma seeraan hojjeta ta'e abbaa manaa ayyaantuu sanillee qabanii seeraan nu dhiyeessuudha sannii miti taanaan haadha manaa abdii tanallee gadhiisuu qaba seerri maaliif hidhamti maa indee gaafa dubartiin bichaan dhiiratti naqxe dubartiin badduu jedhamte gaafa dhiirri immoo dubartii miidhu akka fedhetti eeyyamameef eenyutu eeyyame dhiira bichaadhaan olaantummaan seera biyya keessatti hojjeta mirgi dubartoota Itoophiyaa keessatti ni hojjeta biiroo dhimma daa'immaniif dubartoota ni hojjeta jedhu sun meerre ayyaantuun haga irraa bifti ishii bareeddu sun bifa lama baastee gurraachoftee namummaan ishii irraa cee gogaan ishii uumama bareeddu sun irraa badee nama biraa fakkaattee gadi baatee irra lubbuudhaan kan hambise waaqa garuu seerri hoomishiidha jedhee abbaa manaa ishii san too'atee seeratti dhiyeesse ka humna qabu miliqeeta waan fedhe nama godhee miliqaami kan humna qabne immoo seeraan too'attan maaliif too'atamte haati manaa abdiituun sirrii miti too'atamuu qabdu maaliif miidhaan tokko lama jedhamee dubartoota irratti waggoota hedduudhaaf gahaa ture amma fakkeenyaaf daa'ima simboo biraanuu jedhamtu ta waggaa 8 waggaa 2 kana gudeedamte ni yaadattu 2024 gudeedanii ka'anii daa'imatti shintibeetii keessatti fannisaniit biraa deeman akka ofii fuute jedhaniif seerri yoom isa gaafate yoom dubbate
yoom bahanii sagalee iyyuu dhabde mucayyoo sun sagalee dhabde nama sagalee ta'eef iyyuu kan haqa ishii baasaniif miti namichi san qabamuu miti jechaadha. Daa'ima waggaa 4 jaarsi waggaa 70 moo 66 gudeede jedhan kun yoom qabame? Har'a bichaa gaafa dubartoonni waan akkasii hojjette dubartoota irratti murtee jarattiin namaa miti inde barmu hunda dubartiin miidhamuu qabdi dhugaa badhaafamuu qabdi haati mana abdii badhaafamuu qabdi an miidhamuu abdiititti gammadoo osoo hin taanetti seenaa hojjette waggoota hedduutu dubartoonni bichaan miidhamanii waggoota hedduudhaaf dubartoonni bichaan gadda keessa turan waggoota hedduudhaaf dubartoonni miidhamanii asiiriin itti dafa'amee miidhaa garagaraatiin ajjeefamanii dubartoota hedduu kan abbaan manaa qalee gate dubartoota hedduu kan ajjeese dhiyooma kana Shaashamannee keessaa fuudhee maatii biraa fidee Shaashamannee hoteela keessatti ajjeesee hangate dhiyooma kana Bishooftuu keessatti haadha manaa salbeedhaan qalee kan gate dheengadduma Dabra Biraanitti mucayyoo interviyuu dhiyaatte tana garaa ishii asii agasii halbeedhaan tarsaase inni garuu to'atameera kan san duraa garuu tokkichiin to'atame ajjeesee miliqe mucayyoo tanallee kan amma garaa ishee tarsaase kana waaqatu ishii oolchee malee osoo waan ishii ooshuu baate ishiin kunillee maduuti turte duutatuma badin iyyattee isaan ajjeese jettee himattu dhugaan ishee achumatti awwaalla. Itoophiyaa keessatti mirga dubartoota maaliif affanama? Ajjeechaan dubartoota irratti ta'aa ture hawaaga yoomii dhofkamee ta'a. Yoo dhuguma seerri Itoophiyaa seeraaf ni hojjeta ta'e dhugaadhaaf ni hojjeta ta'e abbaa manaa ayyaantu seeratti nu dhiyeesseeti haadha manaa abdii adabbiitti kenna. Oo sanii miti ta'e garuu haati manaa abdii gadhiifamuu qabdi hidhamuu qabdu sababa gooteef qabdi jechaadha gubatteeti. Dubartoonni ni obsina gaafa obsitee obsa fixatte murtoo isa dhuma tarii haa jiraadhu tarii haaduu jettee gooti waan kana gara jabeettiin jedhina dhiirri sallama nu godha bar dhiirri sallama nu godha akka harree nu qaxaqqatu akka barbaade booksii nu keessaa balleessa akka barbaade nu ajjeesachi bosona keessa nu gatee deema akka barbaade nu gudeede nutti taphata inna mucayyoo kana bichaa taananii har'a gara jabeeyyiidha jarattiin nuun jettanii dhugaa yoo seerri Itoophiyaa keessatti nu hojjeta ta'e abbaan manaa ayyaantu seeratti dhiyaatu qaba. Yookaan haati manaa abdiillee hidhamuu qabdu gaafatamuu qabdu Itoophiyaa keessatti jechaadha. Ati mee yaada qabda kanarraa? Laa yaadni qabu hin jiru. Haa hidhamu jettamu abbaan manaa ayyaantu sun barbaadamu jettamu akkanumatti qolatamu yoo namni hin qolatamne gara akkana badaatti jiru. Eeshi haati manaa abdii kun sirrii goote moo sirrii miti? Laa gara tokkoon sirrii gootee ilma namaa miidhuu kana xiqqoosii garaa naan qatte. Laala taashee jaarsa ofii jaalatu kanatti akka ishiin itti qoostu. Maaliin qoose? Laa lubbuun ta'e hunduu takkattidha akkas na fakkaateeti malee. Miidhaan dubartoota irra gahee tan daa'ima waggaa 8 simboo biraan gudeeddamte sun homaa sitti fakkaatu. Wanti kalee darbame bara haadha nu afur dhufaan jiru kaa'ama namni miidhame. Darbullee mucayyoo sun galteetti warra jalaa duute daa'ima waggaa 8 galteetti hin galle. Kunis illee hin duune sababeetumaan taa'e ka. Inni duune garuu badii jiraachuuf faayidaa qaba reemee. Badiin kun gumaa dubartoota Itoophiyaa waggaa hedduutiin nu deebi'een jedhaan akka kootitti. Ati akkam jetta? Ati akkam jetta mee yaada kennu kenna? Yaada warra ammaa. An akka asi gaafadhu amma gumaa dubartoota Itoophiyaa waggaa hedduu ajjeefamaa turte miidhamaa turte deebi'aa jedhan jedha ati mee maal jetta? Inni garuma ta'eetiin darbee lubbuu darbee irra nettoon jenne kun seenaan galmaa deemaa waan ta'eef homaa hin baanii. Duu lubbuu bahe irra gaariidha. Balleessuu qabnaare karaas beenu zeetii binnee ergina. Yalla beenu zeetii gartoonni tokko badee akka malee waddadeera waan ta'eef asii itti finna. Dhageessan zeetii binnee ergina. Shamarran keenya zeetii leetirii 20 manaa qabaadha madaabaraa midhaanii keessa dhuskadha. Dhiirri sin gube taanan gixxu. Laa garuu namni akka kennaa kun yoo jiraate malee yoo nun deeggarini hin kunna. Laalaa jiraachuu qabdan viidiyoo kana laayikii godha. Yaada keessa koomantii jala kaa'a. Yaadni haadha manaa abdii goote kun sirriidha moo sirrii miti? Ani sirrii gooten jedha. Gumaa shamara keenyatti nu deebi'e. I am so happy. Ati gammanne? Illa gammaddee ati sobdeetiin kolfiti. Inna viidiyoo keenya kana laayikii, sheerii, sabiskiraabii godhaa. Chaanela eebbisaa intartiimentii irratti deebinee jirra. Torbii tokkoof adabbamnee turre amma adabbiin nurraa ka'ee walitti deebinee isin yaadiramu. Isin jaalanna. I love you. Tanallee meewoo jaarsa wayii Maammadoon gaarii wayii kan walii gadi lallaalle. Walii gadi lallaalle kana. Malee nama tokkoon barbaada. Zeetii sinitti na wayii. Maammadoon sabana lama bullaan hin jijjiirama.
لا أنا بدي ما نجي. دام مرتي وهي سيفنا ميلا لا لكايوات جت انت. أزيارات الأكوسة تكبر رئيسي بالبلا شيء سيكنا نمني شيء رافق ريسك أبي وجرا. بس. ciao باي.